Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Bebeeti. Yoobsan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu inni baay'inaan isiniin jedha. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa boqonnaa tokko kaasnee hanga boqonnaa 10ffaatti kan waliin ilaalledha. Har'a immoo boqonnaa 11ffaa barannoo 11ffaa gadaa fi saboota ollaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jedha. Egaa gadaa fi saboota ollaa maaliif jedha laata kitaabni kuni? Ollaa waliin akkamitti sirni gadaa yookiin Oromoon akkamiin bulaa ture? Haala kamiinis immoo jiraata isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gadaan Oromoo sabaaf sablammoota itoo uummattoota isaa keessa qubatanii fi ollaa isaa jiran yookiin warreen naannoo isaa jiran wajjiniin itti jiraatullee seera ni qaba. Saboota ollaa isaa jiran wajjin immoo ollummaa gaariidhaan kan inni waliin jiraatu immoo nagaa, jaalalaa fi tokkummaadhaan kan inni waliin jiraatudha. Innis immoo nageenya cimsuu, ogummaa bulchiinsa gadaallee mirkaneessuudhaa fi gahee guddaa kan taphatee jiru gadaaf saboota ollaa isaa waliin kan inni jiraatudha jechuudha. Gadaan uummata ofii bulchuu qofaaf osoo hin taane uummata ollaa isaatiifis maal godhaa? Nagaaf tasgabbii kadhataa. Waan uummata ofiitiif hawwu hunda akka saboonni ollaa isaa jiraatan argatan ni hawwa yookiin immoo ni labsaa jechuudha. Sababni isaa immoo yoo ollaan nagaan bule nus nagaan bullaa jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kanaaf aadaa yookiin duudhaan Oromoonni guddaan egaa sabaaf sablammii yookiin immoo namoota ollaa isaa jiranii wajjin illee nagaa tasgabbii kadhataafi jechuudha. Kan isarra rakkina isarra gahuu hin barbaanne ollaa isaarra akka inni gahu hin barbaadu jechuudha. Oromoo yeroo waa kadhatu hambaa nageessii, ardaa nageessii, madhaa maatii nageessii jechuun hawwii nageenya saboota ollaa isaafillee kan inni ibsuuf kadhatudha jechuudha. Hambaa nageessii jechuun hambaan illee akka hin qaqqabadhu yookiin nagaa akka naaf taasisu wanti irraa hafaa akka hin qaqqabadhu ardaa nagaa naa taasisi ardaa yookiin bakka lafa nagaa naa taasisi madhaa maatii nageessii bakka maatiin nagaa jiru nageessii nageenya saboota ollaa isaa akkas jedheetu kadhataa jechuudha. Kanaaf ollaa isaa waliin akkatti buluu fi akkatti jiraatullee ni beekaa jechuudha. Oromoo yoo ollaan isaa nagaaf tasgabbii hin qabne uummanni isaa maalidhaa? Qofti nagaan jiraata jedhee hin amanu. Kanuma ibsuuf jecha Oromoon ollaa biddaan lafaa kaawwadha. Ollaan kafana jedheetu yaadaa jechuudha. Ollaan gaafa nagaa, gaafa gaddaa, gaafa gammachuus walitti deemeetu nama jajjabeessaa jechuudha. Yoo dubartiin deessellee kan jajjabeessee haga isheen jabaatte kaatutti kan hin kaasu ollaadha jechuudha. Kanaaf ollaa dugdaan lafaa kaawwadha yookiin ollaan kafana. Ollaan rakkoo namaa furaa. Ollaan akka uffataatti nama tajaajila jedheetu kan inni gadaanii humnaa ol ta'e walitti gaa bu'iinsa uumamuun alatti sababoota ollaa isaa jiraatu wajjin nagaaf waliigalteedhaa waliin jiraata jechuudha. Kan biroon immoo gadaan jiloota adda addaa kan ardaalee jiraa garaagaraa irratti naannee jileessullee hedduu qaba. Yeroo jiloota kana gaggeessu uummata Oromoo qofa waliin hin jillisu yookiin hin gaggeeffatu jechuudha. Saboonni ollaa Oromoo jiraatan karaa adda addaatiin illee jiloota kanneen keessatti hirmaatu jechuudha. Yeroo gadaan jiloota adda addaa gaggeessu gumaata adda addaa gadaaf gumaachuu fakkeenyaaf yeroo gadaan Gujii jilatu abbaan gadaa Geediyoo warri Sidaamaa fi Burjii gumaata fiduun illee ni laatu jechuudha. Sababni isaa immoo ollaa olii waan jiranii fi warri ollaa kun illee aadaa sana baruudhaaf ni carraaqu. Akkasuma kennaawwan yeroo qophii sagantaatu gaggeeffama waan ta'eef sagantaa kanarratti baga geessanii waliif nagaa waliif dhaamu. Akkasuma gumaata kennaawwan qarshii ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, horii ta'uu danda'a, buna qalaa ta'uu danda'a. Waan naannoo isaanii jirurree maal godhuu jira waliif kennu jechuudha. Kanaafuu egaa yeroo gadaa Gujii yookiin jilli naannoo Gujiitti gaggeeffamu keessatti uummanni Geediyoo warri Sidaamaa fi Burjii gumaata fiduun maal godhu jila hirmaatu jechuudha. Wayita kanas abbaa gadaa irraa eebba fudhatu kun ammoo walitti hidhaminsa ollummaan gaariin uummata Oromoo fi saboota ollaa isaa waliin gidduutti qabu akka cimsuuf illee gumaata adda addaa yeroo sanarratti walii laatu jechuudha. Kanaatiif haala wal fakkaatu meeshaa addaa jiloota garaagaraa fi ollaan saboota ollaa wajjin wal jijjiiru kun ammoo aadaa walitti dhufeenya akka cimu taasisaa. Fakkeenyaaf Oromoon Booranaa Faajii Gadaa Baqqalaa kan jedhamullee kan inni eessarraatti kan inni fudhateeru uummata naannoo Gujii yookiin immoo uummata naannoo sana jiraatullee irraa kan inni gumaata adda addaa kallattiidhaan isaanirraa waan bareedaa adda ta'e
akka inni isaanirraa illee fudhatudha jechuudha. Kanaaf naannoo Booranaa keessatti egaa Faajii Gadaa kan Baqqalaa Faajii jedhamu uummata ollaasaa gosa eenyu jedhamurraadha. Kan inni fudhateeru gosa Ejjii kan jedhamturraati jechuudha. Uummata gosa Ejjii jedhamturraa fudhata. Akkasuma Booranni egaa saba Arbooree irraa immoo meeshaa maal jedhamu fudhata? Kallacha jedhamu kan mataatti hidhatamee abbaan gadaa kaawwatu jechuudha. Akkasuma aduloonni immoo aduloonni naannoo gadaa Booranaa immoo maal jila? Jila kanaaf yeroo qophii kanaaf gama liiban ture yookiin dabballee gubbisanii Gadamooji Guduruu irraa gara buusanii gara dirree yeroo deebi'anillee galaana maal godhu? Galaana Koonsoo dhaqeetu maal godhaa? Galaana Koonsoo dhaqee sirna jilaa kana raawwataa jechuudha. Eessatti gara galaana Koonsootti yookiin gara Ollaasaatti jechuudha. Naannoo Ollaasaatti sirni jilaa kunis immoo gindaa dhiqachuu jedhama. Yeroo kamidha jechuudha? Yeroo jilli gama liiban yookiin naannoo Booranaa keessaa dabballee gubbisan. Yeroo dabballeen gara Gadamoojjummaatti yookiin Guduruu irraa haadanii gara Gadamoojjummaatti coofattullee gara kana dhaqaniitu gara Koonsoo yookiin galaana Koonsoo dhaqanii sirna kana raawwatu. Kunis immoo gindaa dhiqachuu jedhama. Aadaa waliin qabuun yookaan kun Booranaa fi ollaan isaa jaarraa hedduuf ollaa gaarii ta'anillee waliin jiraatanii waliin jiraachaas kan jiranidha jechuudha. Kun immoo tokkummaa, nagaa, araara waliin illee kan isaanii buusanii kan isaan wal eeganidha jechuudha. Akka waliigalaatti immoo Oromoon uummata ollaa waliin nagaa uume jiraata. Qabeenyi uumamaa uummata ollaa isaa waliin fayyadamuuf waliin kunuunsuun ollummaa isaa cimsataa waliin fayyadamuu qofa osoo hin taane immoo kunuunsa waliin taasisuu yoo hongeen hammaate margi dhabame bakka margi jiru deemuun horii isaaniillee Eebbifatu bishaan obaafatu oolummaa fi waliin jireenya isaanii maal dhalootatti daddarbaa kan deemudha jechuudha. Walumaa galatti aadaan Oromoo egaa ayyaanaa fi jila gadaa irratti kan inni maal ta'udha? Kan inni hundaa'udha jechuudha. Ayyaanaa fi jila yookiin immoo qophii ayyaanota sagantaa adda addaa irratti kan inni hundaa'u ta'etu sirni kun kabajamaa jechuudha. Kanaaf egaa saboota ollaa affeeruudhaan immoo meeshaalee adda addaa gadaaf gargaaran saboota ollaarraa maal godhatu fudhatu jechuudha. Qabeenya uumamaa waliin fayyadamu kun nageenya saboota ollaa irraa eeguudhaaf illee kan inni gargaaru gumaata adda addaa walii laachuudhaan kan isaan wal deeggaran duudhaa saboota ollaa waliin aadaa garaagaraa irratti waltumtuu kan utubee kan qaba. Turee fi ammas qabaachaa jiru sirna gadaa keessattidha jechuudha. Kanaaf gadaan sirna ollaasaa wajjin jiraatullee ni tumata ni seerrata jechuudha. Kanaaf sirni gadaa Oromoo wal faana kan inni wal hirkaa fuudhinsa gochaa kan inni jiraatuu fi gadaa fi warreen ollaasaa jiran yookiin immoo qaamonni ollaasaa jiran tokkummaa nagaadhaan akka isaan jiraatanii fi jajjabina guddaa laataa jechuudha. Egaa har'a boqonnaa 11ffaa gadaa fi ollaa yookiin immoo gadaaf sirna gadaa Oromoo keessatti Oromoon ollaasaa yookiin saboota ollaasaa maal deeggara maal gargaara kan jedhuu fi uummanni Booranaa gara uummata Geediyoo fi uummata Ijji yookiin Ejjii uummata jedhamanillee irraa sirna adda addaa fudhachuutiin akka inni sirna kana gaggeessu fi wal faana tokkummaaf nagaa uummanni ollaan yoo nagaan bulee nutis nagaan bulla. Ollaaf dugdaan lafaa ka'u. Ollaan yoo nagaa qabaate nutis nagaa qabaanna jedheetu itti amanaa jechuudha. Kanaaf tokkummaaf jaalala nagaa kan inni labsu waliin jireenya hawaasummaallee ni beeksisa jechuudha. Egaa boqonnaan keenyarraa kan maratti kan raawwataa yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu akkasuma yaadaaf qeeqaa barreessuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadha.